Namtichi tokko rafee hirriba isaa keessatti abjuu ajaa'ibaa arga. Abjuun sunis akkasi. Abjuu keessa ta'ee leenci guddaan tokko isa nyaachuuf isa fiigsisa. Innis ni fiiga. Harkaa bahuufis yaadee muka tokkotti ol ba'ee damee mukichaa tokkorra taa'a. Yommuu gadi ilaalu leencichi muka jala naanna'aa arge. Sana booda ija isaa kara mukaatti yeroo deebisu hantuutni lama damee mukaa inni irra taa'e ilkaan isaanii kara qabuun nyaata. Hantuutni tokko adii tokko ammoo gurraacha. Dameen mukaa sunis cabuutti dhiyaatee jira. Namtichi baay'ee nahee miila isaa jala yommuu gad ilaalu jawween guddaan gurraachi tokko afaan isaa banee qixa isaatiin dhufee ciise. Mukni sun cabee namtichi yoo kufe kallattiidhaan afaan jawwee sanaa keessa bu'a. Namtichi hedduu cinqamee waan irratti rarra'uu danda'u kan biraa barbaaduuf ol jedhee yommuu ilaalu damee mukaa isaa ol jiru arge. Damicharras damma kanniisni dammeessitetu jira. Dammichi damma bareedaa gad coccobudha. Namtichis yeroo damma kana argu copha damma kanarraa tokko afaan buufachuu fedhe. Afaan isaa banee jala qabate. Copha tokkos afaan buufate. Dhandhamni dammaa baay'ee isa ajaa'ibsiise. Kanaafuu lammeeffachuu isa kajeelchisee irra deebiin afaan isaa banee copha dammaa gaaraa gad coccobu afaan buufate. Ammas isan geenye yeroo sadaffaatiif afaan banee afaanitti buufate. Mi'aan dammaa ajaa'iba waan tureef afaan jala qabee damma coccobu eeguu eegale. Namtichi waa'ee hantuuta lamaan damee inni irra jiru nyaataa jiranii, waa'ee leenca mukicha jala naanna'aa jiruu fi waa'ee jawwee kallattii isaatiin afaan isaa banee isa eegaa jiru tasa irraanfate. Inni damma dhandhamachuurra jira. Garuu akka tasaa dameen inni irra jiru cabee namtichi mukarraa gad kufe. Battala sanatti namtichi nahee hirribarraa dammaqe. Abjuun kunis baay'ee waan isa dhibeef gara nama aalima tokkoo deemee abjuu isaa akka hiikuuf gaafate. Namtichi aalimni sunis akkas jechuun abjuu isaa kana hiikeef. Leenci ati argite sun du'a keeti. Inni yeroo mara si kaachisa. Bakka ati deemte mara si waliin deema. Hantuutni lamaan damee mukaa sana nyaataa turan halkanii fi guyyaadha. Inni gurraachi halkan yommuu ta'u, inni adiin ammoo guyyaadha. Tokko tokkoon bakka bu'aa gara du'aatti si dhiheessu. Jawween jala keetii afaan banee si eegaa jiru ammoo qabrii ati duutee keessa kaa'amtu sanidha. Dammi gaaraa gad coccobu sun ammoo duniyaadha. Cophni dammaa mi'aahan sun jiruu qananii biyya kanaati. Isii dhandhamuuf waa'ee taatee hunda kanaa irraanfatta jedheen jedhama. Dameen nuti irra teenye gaaf tokko cabee afaan jawwee sanaa keessa seene. Hantuutni lamaan sunis damicha nyaachuutti jiru. Nuti ammoo dhandhama damma sanaa afaanitti copfachuudhaan muddamneerra. Akka tasaa dameen sun yoo cabe wanti hundi ni dhumata. Jawween sun nu liqimsee deeffachuudhaaf yeroo xiqqootu isa gaha. Irraanfatamuudhaafis dhihoodha. Meeqa agarre? Meeqa dhageenye? Yeroo gubbaa dachee kana turan maqaan isaanii yeroo tokkoof illee kan lafa hin taa'in, garuu eega garaa dachee seenanii uffata biyyoo uffatanii boraatii biyyee boraafatanii booda abbaa kanaa jedhee namni maqaa jaraa hin kaafne kan dagataman hedduu beekna. Kan keenya sanuma du'uu dagatamu. Dhagahaa dhagahaa dhandhamni biyya kanaa akkamuu mi'aa qabaatus ni dhuma. Hagam jiraannus ni duuna. Hagam qananiinus goolabni haala keenyaa mana dhiphoo ciisicha biyyee qubsuma dukkanaa fi mana kopaasanidha. Cophni dammaa jawwee nu jala jiru leenca nu kaachisuu fi hantuuta lameen damee mukaa nyaataa jiran akka nun dagachiifne